gurbaan kun eloo muqiltuu fakkaata. Kiyyatti tilmaama kootiin namichi kun nadhii gammadaa fakkaata. Jaarraa abbaa gadaa. Ashama akkam jirtu hordoftoota kiyya bakka jirtan nagaa keenya sinaa qaqqabu jecha har'a viidiyoo haaraa biraa waliin walitti deebinee jirra. Viidiyoo kunis muuziqaa haaraa amma gadhiifamee jira Vision Entertainment irratti. Tadele Gemechu kan andoo eegaa tureera muuziqaa Bara Bara jedhu mata dureensa. Sana muuziqaa kana reef gadhiifamee sana waliin wajjin react goona. Tadele beektu kan andoo muuziqaa gara albeem sadii ol ni qaba. Muuziqaalee hedduu qaba. Sirbitoota duriitti gaa sirboota gamee jedha warri kun. Sanitu yeroo dheeraan booda muuziqaa bareedaatiin nu dhufee jira. Sana waliin jira react goona. Namni channel kana haaraa tataa yoo jiraattan subscribe gochuun dagatina. Yaada yoo qabaattan comment barreessaa. Haga dhumaatti nafaan tura. Vision Entertainment. Ermi Gibeya Important Export. Tadele Bara Bara. Directed by Robsan. Robsan in betu directi kan andra musiqa gada hamda directi godete Robsan nama jabaadha. Musiqa oromoo kan directi godhan leencoo fiqiruu amansiisaa ne boodana kan fiimo Robsan mucaa jabaadha mucaan kunillee. Poster irratti argine maqaasaa kanaafini posteriin share taatoo directi irratti barreeffamee jiru. Mucaa jabaa Sof Umar Abali Jimma Bajifar Kitaba kana seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa waan akkasiiti. Kitaba kana kan roke kiyyaallee irraa muuziqaa kee yookiin kilipii kee irratti argine turre. Innis waa'ee goota waa'ee Oromiyaa sirba kitaaba sana dhumarratti dubbisee cufee ba'a. Kitaba kana baay'ee kitaaba seenaa qabeessadha. Seenaa Oromoo durii kaasee hanga jaarraa 20ffaatti jedha. Dubbisne garuu gara hundaatti dubbisuuf yaaliin godha. Siyaa ifaamootii dukkanaa soona jireenya gammachuu kan keessi achiisi. Abbaa Jifaariin daawwataa jirti mana keessa teesse. TV'n kun Sony TV duriiti. TV warra booddanaa miti. Akka mi'a duriitti fayyadamtee wanta seena qabeessa Oromiyaa keessa jiran daawwataa jirti. Bring and becoming Oromo. Bosona hedduu nuti turre kilipoota seenaa ba'an irratti bosona hedduu mul'ata. Amma kan leencoo irratti kan isqiyaan mazammir fa'itti Oromiyaan sirriitti wantoota qabeenya Oromiyaan qabdu bareedee mul'ata. Amma kun baay'ee namatti tola bosona Oromiyaan qabdu. Hedduu bareeda waraabbiin saalii namatti tola kwalitiin tokkoffaadha. Sheikh Hussein Amate singare arjo make malesa Joke rasi dabe indosi fi malesa Abbootii gadaa kun 5 Maaf shante hiika mataa isaatti qabaachuu danda'a kan shan godhee directii inni godhee hiika mataa isaatti qaban namoota 5 isan Odaan Oromoo 5 shanan kun hiika qaba maaliif salaatillee ganamarraa 5 Odaan Oromoo 5 waan hedduu 5 waan Jibada kufa godo ilman yesa Bara Bara
iddoo kun eessa garuu Oromiyaa keessa hedduu bareeda fiilmii alaarraa faan fakkaata waan biyya keessa fakkaatu Oromiyaa keessa iddoo achi barreega wanci bishooftuus bara bara kabaja kee ulfina kee nuti ilmaan kee jiraan inni raartu. Namichi kun garuu jaarraa abbaa gadaa fakkaata namichi kuni. Dhugaa jechuun suura kana amma gurbaan kun elemuu muqiltuu fakkaata. Suura isaa yoo danda'ame birattan sinii fida elemuu qilxuma fakkaata gurbaan kun. Oromia. Akkastaanaan kun namichi kun akka kiyyatti tilmaama kootiin namichi kun nadhii gammadaa fakkaata. Jaarraa abbaa gadaa fakkaata. Taaddee birruu akka taaddee birruutti bakka bu'eeti kan isaan achirratti aaktii gochaa jiran yookiin kan daayirektii namichi godhe roobsan natti fakkaata. Inni kun keessumaa elemoo qilxuu. Elemoo qilxuu fakkaatti bal'ibba elemoo qilxuu fakkaata. Footoo isaa yoo danda'ame biraan ka'a. Asitti inni kun immoo maamoo mazammiriin natti fakkaata. Footoodhaan wal bira isinii qaba. Sona jirenya Gamechu kan keesi achi si ana yeroon ulfina kee galchu mootii dukkana sona jirenya Gamechu kan keesi achi si ana yeroon ulfina kee galchu. Dungun fahedduu ture biroo kanaan dura mul'annedha. Reefuu manneetiin reefuu ijaarsarra jiru konistiraakshini irra jiru naannoo qarqara galaanaa ta'e Oromiyaa keessa taa'an kun. Iddoon kun hedduu namatti tola. Iddoon kun iddoon du'aalim sirbatti baase fakkaata. Sirban du'aalim keessatti isaa nasittaaree yaa qalloo koo sinnattaaree kan jedhu iddoo kanatti lookeeshinitti iddoon isaa wal fakkaata. Garuu baay'ee bareeda. Odaa jala gaaddisa jala iddoo Oromootti walgee aara galfatu marii geggeessu araara geggeessu. Namatti tola. Hojii ardiilee torba biyyaa yoo ayyoota. Garuu jirrooti kun hedduu natti tolaniiru ana hedduu jechuun karaa inni viidiyoo fidellee akka viidiyoo durii fakkaata namoota uffati isaanii akka namoota duriitti jira. Kwaalitiin viidiyoo iddoo kanaatti lafti taaddeen bakka yookiin mana keessa faatti sirbu suni kwaalitiin isaallee adda adda. Iddoon kun amma xiqqoo akka viidiyoo duriitti xiqqoo dismisaa jira. Hedduu natti toleera kun immoo sirratti. Alaama as argitanii kwaalitii qaba laftan magaa xiqqoo dismisaa akka waan namoota duriitti. Nadhiif gammadaan fa'aa kan waraabaman kanaan duraatti mul'ataa jira jechuudha. Argitanii nadhii gammada isumatu lafa bu'e bakka.
argitanii ilaalaasti nadhii gammadaa akka nadhii gammadaa fakkaatti masaati viidiyoon kun itti dur waraabame ta'e nadhii gammadaa namni fudhatee akka inni viidiyoo kana walii gaddeessu shakkii tokko hin qabu. Oromiyaa jaarraa abbaa gadaa shee jaarraa abbaa gadaa jaarraa abbaa gadaa inni kun sanumatu lafa bu'e. Laggasii wagii fakkaata jechuudha inni kun. Laggasii wagii suuraa isaa yoo danda'ame biraan sinii kaa laggasii wagii fakkaatti namicha kanaa jechuudha. Laggasii wagii nadhii gammadaa jaarraa abbaa gadaa. Laggasii wagii nadhii gammadaa jaarraa abbaa gadaa. Isaanuma waluma fakkaatu beekaa sirriitti. Jaaljaatan yare direct roobsaan. Oromiyaa. Wow. Marat alaabaa abbaa gadaa dhaabateera. Muuziqaa hedduu namatti toludha. Roobsaan dandeesseerta. Tadele Gemechu illee guddaa galatoomii muuziqaa kana nuun goote director roobsaan dandeesseerta. Viijin galatoomaa muuziqaa kana tursitanii bareechanii nu biraan ga'uu keessaniif muuziqaa arrangement Abel Paulos cinematographer Efreem. Arrangement and mixing mastering Abagaz Kibre Work editor Moti Robale Motisha Javailma color grading Abdul Salam Indris customer lyrics Yosan Geto nga musiqa heddu keessuma Yosan Geton walaloo barreessuudhaan beekamaadha. Andu'aalee margitu namni hin barreessee hin kenniniif hin jiru. Leja Vail Mati guddaa galatoomii nu jiraadhu melody geetish maammoo makeup lensa naamte jaarsolseen hordoftoota gaa viidiyoon siniif qabaadde kana fakkaata akkatti gammaddan akkatti bohaartan abdii guddaan qaba viidiyoon kun nama bohaarsaa Oromiyaa daawwadhaa Oromiyaadhaan boonaa seenaarraa baradhaa duudhaa iddoolee seena qabeessa Oromiyaa visit godhaan siniin jira muuziqaa kana daawwadhaa. Tadele jajjabeesitan illee albeemiidhaan dhufaan jira jechaa jira. Albeemii chaanalii mataa isaatiitti illee qaba achirratti eegaa turre viijinii irratti gadhiifamee jira amma. Kan isaas descriptionii jalan sinii ka'a kan muuziqaa kan descriptionii jalan sinii ka'a daawwadhaa itti bohaaraan siniin jedha. Yeroo biraa muuziqaa biraa ta'een gahuutti deemnutti nagaan tura.